Hoddalateo seera gajira ummanni seera gajira hoddalateo seera gajira ummanni what's up hoddalateo seera gajira ummanni what's up nuti warri biyya alaa jirru kun of duuba deebinee jirra jechuun garuma deemnu wallaalleerra akka abdii dheengee dheengadda sin gaafate amma yoonaa deebisuu dadhabdan namni biyya alaa waanuma barbaadu hin beekuu jedhe waanuma barbaadu hin beeku jedhe dhuga inni gaafa faca'ee jira meedha kaa warra minisootaa jiru gaafadhaa wal bira jiranii yeroo koominitiidhaan wal ga'an yoo Itoophiyaa ijaarraa jedhanii leencoo lataa nu gurgurachuufi jettu yoo liiban waaqoo Itoophiyaa diinee facaafna jenne jedhe Itoophiyaa nurratti kaasuufi jettu mee maaluma feetu kun anaafuu galuu dide mee maaluma feetu mootummaa addaa minisootaa keessatti dhaabbachuu feetu mootummaa Ameerikaa gaafadhaaga bara hin wallaalle nuti fedhiidhuma nama wajjin taa'uyyuu hin wallaalle balaan hundi wanni maaliin minisootaa qofa maqaa dhoofta yoo jettan balaan hundi achumarraa burqa hoogganninis achiyaa amma Atilaantaattuu darbe ka seera namaa baasus Oromiyaadhaafis seera baasu achumaa dhufa seera bulchiinsaa minisootaa taa'ee gaara mul'ataatti baasa bara akkaataa namni murteessuu barbaada eenyutu lubbuu namaa irratti murteessuu danda'a ofittuu murteessine namni nama ofirratti murteesse nama irratti murteessuu danda'a ofi mee ati nama qabeenya qabu isin warri biyya alaa jirtan warra qabeenya qabu qabsoo bilisummaa Oromoo guddisuuf waraana bilisummaa Oromoo guddisuuf takkaa ofirratti murteessitanii jirtu ji'atti muraadha eega inni kaan lubbuu isaa kenne ani ammoo 100 kenna ji'atti jettanii takkaa ofirratti murteeffattanii beettu mee takkaa beettu hin beettan takkaan beettan mee dhiiga irratti akkamitti murteessita gaa atoo birrii irrattuu murteessuu dadhabde birrii kan kee irrattuu murteessuu dadhabde akkamitti dhiiga namaa irratti murteessitane kanaaf isinittis himuun ofittis himuun barbaachisaadha qomaaxaadhaan yoo qomaaxaan jedhin namaa wajjin fatafattee nyaatti jedha jarri abbaanuu waanuma qabuun mammaakkata kanaaf isin jalqaba utuu namatti murteessin utuu seera namaan tumin seera mataa keessanii ofii tumadha warri biyya alaa jirtan seera bulmaata ka mataa keessanii ofiif tumadha tokko baasii mataa keessanii ofirratti murteeffadha lama dirree qabsoo dhaquudhaaf dhaqaa namaan jechuu qofa miti nan dhaqa jechuu ofirrattis murteeffadha sadi dura bulchiinsa mataa keessanii jabaa dhaabbadha
bulchiinsa namaa dhaabuutu hin ta'in bulchiinsa argitee wal jijjiiruu danda'u. Miidiyaa irratti taanaan, afaan irratti taanaan, koomunitii irratti taanaan bulchiinsa seera qabu kan sirna gadaatiin gahee isaa ji'a isin qabdaniif waggaa itti qabametti irraa bu'u. Kanaaf waan ofiin hojjenne namarratti murteessuuf baay'ee dandeettii qabdan. Walumaa gala warri koomunitii irrattuu wal dorgomtan nama koomunitii irratti dura taa'aa ta'etu miseensa koree gidduu ta'aga. Isinis asiin seenuuf satati utuun dadhabin seentare utuun dadhabin kanaaf namnu irratti argitee biyya alaatii wallee wal nyaata. Kun soba jettani gaa waanuma isin keessaa danfaa jirudha. Waanuma isin keessaa maddaa turedha. Dhugaa ofitti himuun dhugaa walitti himuun firooma yakkitu. Dhugaa jirtu gaa. Utuu ofiifuu argitee ofuma keessaniifuu bulchiinsa jijjiirrattanii argitee waliin abboomin biyya alaa teessanii woboodhaaf illee dura taa'aa filuu barbaaddan. Si argaa jira ummanni biyya alaa teessu bar ofiifuu miseensa miti. Miseensaaf immoo dura taa'aaf wal dorgomsiiftu. Miseensaaf nama filuu barbaaddan. Itti miseensomi yoo jedhan akka qoraattiitti si waraana. Har'a dhugaan sitti himee miti. Dhugaan isinitti beeku har'a akka rafaa isin hin bulle beekan. Har'a akka boqonnaa isin dhowwu beeka. Yaada dhugaati kan nama raffisu. Nama raffisu. Dhugaan asiifachi akka daanaa'otti si nyaataa bulte akka argitee injiraanii. Dhugaa jirtu gaa. Baay'ee isin miidhe miti. Akkasuma nama dhukkuba. Akkasuma nama dhukkuba. Gochaadhuma nuti hojjannutu waanuma qooda hin fudhannetti biyya alaa teenyee murteessuuf tokkoffaa. Hojjattee qabdaa yoo jettanii gaafattan hin qabu harkaa. Hojjachuufuu mooraalii akkamitti horatere namni utuun hojjatinuu argitee na qeequuf yookaan na arrabsuuf gadi ba'u. Mee maal hojjate? Hin qabaa waanuma isarraa bareedu. Waanuma himannaanuu fudhatamu. Waanuma dhugaa keetillee namni jedhu hin qabaa. Akkamiinuu ija baate? Hattuun ija jabaattiin akkana kunoo. Namni yakka hojjate hundi ija jabeessa. Miidiyaa irra taa'ee biddiiquu danda'a. Miidiyaa irra taa'ee hin bookkisa laal. Goota dirree lolaa fakkaata. Akka waan lolee beeku. Kanaafi namni gita ofii beeku gita namaa wallaalu jechuudha. Akkana. Walumaa gala ijoollee biyyaa faana haa deebinu. Ijoollee biyyaa yoo dandeenye ofirratti murteessinee dirree qabsoo haa gabbifnu. Jechuun furmaatiin jiru kana malee jira. Kana malee jira. Totopia kobilisummaa keenyaaf lafeen isaanii tape. Wayyo laal waboo. Aboo laal waboo. Bilisummaa ta'uu galanni isaanii barattoota keenya.
bilisummaa ta'uu galanni isaanii barattoota keenya keelloo wareegama qabsoo. Biyya alaa teessanii woboodhaaf illee dura taa'aa filuu barbaaddan. Si argaa jira uummanni. Bilisummaa ta'uu galanni isaanii barattoota keenya bilisummaa ta'uu galanni isaanii barattoota keenya keelloo wareegama qabsoo. Bilisummaa ta'uu galanni isaanii barattoota keenya bilisummaa ta'uu galanni isaanii barattoota keenya keelloo wareegama biyya keenya. Wanti bara baraan barataa biyya koora saasan tuutaniif akka lammiin koo beekumsaan dammaqee gabrummaa jalaan baane beela keenyaaf dhimmamettanii quufni keenya maaffisin dhibaa mirga namummaa keenya nu sarbitanii yoo dubbanne maaffisin dhibaa. Hoda la teo, si argaa jira uummanni.